Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akka caqasaa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo facaasaa irraan isinii qooda. Biyyummaan maqaan ishee beekamtii qabu Itoophiyaan Sudaan Kibbaaf liqii kennuun himame. Biyyi liqiin biyyoota hedduu irra jiraachuu himamu Itoophiyaan liqii doolaara miliyoona 738.2 Sudaan Kibbaaf kennuu ishee gabaafame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 4ffaa irra gaggeesseen waliigaltee mootummaan Itoophiyaa Sudaan Kibbaaf liqii doolaara miliyoona 738.2 dhiyeessuuf bara darbe mallatteessee raggaasisu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Liqiin kun Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa daandii wal quunnamsiisuuf kan oolu yoo ta'u, daandiin kun daangaa Itoophiyaa irraa ka'ee hanga Sudaan Kibbaatti kiiloomeetira 220 akka dheeratu ta'uu himame. Liqiin kun yeroo boqonnaa waggaa 5 qabuu fi waggaa 10 booda deebi'e jedhame. Waliigalteen faayinaansii kun caamsaa bara 2023 kan mallatteeffame yoo ta'u, manni maree ce'umsa biyyaalessa Sudaan Kibbaa yeewwa xabajjii darbee raggaase. Akkaataan liqiin kun deebi'us kaashii maallaqaa yookaan boba'aa yoo ta'u, biyyi liqii fudhate boba'aadhaan kan deebisu yoo ta'e, baasii mataa isaatiin hanga poortii Sudaan geessuun dirqama ta'uu eerame. Yeroo darbe qorannaan Malti Dimensional Poverty Index jedhamu akka addunyaatti Itoophiyaan uummata hiyyeessa qabaachuun addunyaarraa sadarkaa 3ffaa irratti akka argamtu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kana malees biyyattiin liqii biyyoota hedduun rakkataa akka jirtu gabaasuun keenya ni yaadatama. Odeessa itti aanuun magaalaa Adaamaatti namoonni maallaqaa fi sanadoota sobaa maxxansan qabamanii. Magaalaa Adaamaa keessatti namoonni maallaqaa fi sanadoota sobaa maxxansu jedhaman to'atamuuf gabaafame. Gabaasa irra baheen magaalaa Adaamaatti namoonni noottii birrii nagahee fi sanadoota sobaa maxxansuun shakkaman to'atamuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Shakkamtoonni to'ataman kunneen Anwaar Alamaayyoo fi Imam Said jedhaman eeyyama utuu hin qabaatiin mana maxxansaa banuun hojii seeraan alaa kana hojjechaa turuu isaanii ibsame. Haaluma kanaan kompiitarootaa fi piriintaroota hojii seeraan alaa ittiin hojjechaa turan dabalatee noottii birrii nagahee fi sanadoota sobaa dhaabbilee garaagaraa maxxanfaman to'atamuun ibsameera. Shakkamtoota to'ataman irrattis qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu FBC'n gabaasee jira. Torban darbe keessa magaalaa Jimmaatti maallaqni sobaa osoo oomishamaa jiru to'atamuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyyattii keessatti maallaqni seeraan alaa baay'ifamee gabaa keessa faca'uun irra deddeebiin dhaga'ama. Oduu keenya birootiin Oromiyaa keessatti roobni itti fufiinsaan yeroo malee roobu midhaan mancaasaa jiraachuu hawaasa yaaddesse. Bokkaan waqtii isaa malee roobu qonnaan bultoota Oromoo yaaddessaa jiraachuu himameera. Naannolee Oromiyaa hedduu keessatti waqtii kana bokkaa caamuu kan malee akka hamaa roobaa jira jedhame. Rooba yeroo isaa malee roobaa jiru kanaan midhaan akka boqqolloo, xaafii fi kaan manca'aa jiraachuu hawaasni hima. Roobni kun ammallee akkuma kanaan itti fufee jiraachuun ammoo madda yaaddoo isa olaanaa ta'eera. Sassaabbii midhaanii danquun midhaan bakkeetti biqilee akka badu taasisaa jira jedhan. Xaafiin ammoo ooyiruu irratti rukutamee keessaa dhangala'ee badaa jiraachuus hawaasni yookaas qonnaan bultoonni yaaddoo keessa jiraachuu dubbataniiru. Oduu keenya birootiin walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiran furuuf marii siyaasaa barbaachisaadha jedhani Antoonii Bilinkan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan haasa'uu isaanii ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Marii bilbilaan taasisan irratti Antoonii Bilinkan waldhabdeewwan kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran furuuf mariin siyaasaa barbaachisaa ta'uu dubbachuu isaanii ibsame. Itti dabaluun Ameerikaan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru akka ishee yaaddeessu dubbachuu isaanii ibsichaan eerameera. Dhimmoota haasawaa bilbilaan taasisan irratti keessaa inni ijoon dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa yoo ta'u, Antoonii Bilinkan biyyi isaanii waliigaltee nagaa kana hojiirra oolchuuf tattaaffii Itoophiyaan taasiftuu gargaaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa fi ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dhimma muddama gaanfa Afrikaa irratti dabalataan akka haasa'aa turanillee ibsichi eereera. Oduu keenya birootiin gamtaan hawaasa Tigraay Ameerikaa kaabaatti argamu ibsi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa sadaasa 2 bara 2024 yaadannoo waggaa lammaffaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mallatteeffamuu sababeeffachuun baase nu yaaddessee jedhani. Hawaasichi xalayaa banaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif barreessaniin yaaddoo isaanii ibsataniiru. Ameerikaan waliigaltee diinummaa dhaabuu mallatteessuuf haala mijeessuu fi jaarsummaan dhiyaachuun tattaaffii taasisteef guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa galte galateeffataniiru. Ibsichi buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebi'uu fi tajaajiloonni bu'uuraa deebi'uu irratti guddinni jiraachuu dogoggoraan kan ibsu yoo ta'u, dhugaan lafarra jiru garuu faallaa ibsichaatii jedha. Ibsi gamtaan hawaasa Tigraay Ameerikaa kaabaa baase kun jijjiiramni jiru dhukaasni dhaabachuu akka ta'e eeree buqqaatonni hundi qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye akkasumas humnoonni Amaaraa fi waraanni Eertiraa lafoota Tigraay akkuma qabatanitti jiraachuu beeksise. Buqqaatonni kunneen sababa hanqina qorichaa, bishaan dhugaatii qulqulluu fi hanqina nyaataan guyyaa guyyaan du'aa jiraachuus ibse.
waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa ammallee Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachuun itti fufee jira jedha ibsi kun. Namoota nagaa ajjeesuu, ukkaamsuu, dubartootaa fi shamarran gudeeduu akkasumas humnoota Amaaraa qubachiisuun diimoogiraafii aanaalee dhuunfatamanii jiranii jijjiiruuf hojjetamaa jiraachuu ibse. Tajaajilli bu'uuraa kutaalee Tigraay hedduu keessaa kan hin jirre ta'uu ibsuun daa'imman umuriin isaanii barnootaaf ga'e 200,000 lakkaa'aman barnootaan ala ta'uu ibsa. Haqa ce'umsa ilaalchisee itti gaafatamummaan adeemsa biyya keessaatiin galma ga'uu akka hin dandeenye ibseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan ibsa kennaniin irra deebi'anii akka ilaalaniif ibsa kaleessa Sadaasaa 4 bara 2024 baaseen gamtaan hawaasa Tigraay Ameerikaa kaabaatti argamu gaafatee jira. Oduu keenya dhumaatiin Kooriyaan kaabaa yeroo filannoon Ameerikaa gaggeeffamaa jirutti misaa'ila hedduu gara galaanaatti dhukaaste. Kooriyaan kaabaa irra ganama obboroon pilaastikaa misaa'ilaa 7 dhukaastee jedhame. Biyyattiin misaa'ilota kana kan dhukaaste yeroo filannoon Ameerikaa gaggeeffamaa jiruttidha. Kooriyaan kaabaa misaa'ilota kanneen dhukaasuun ishee shaakala waraana Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan waliin ta'uun gaggeessaa jiran mormuuf akka ta'e beeksisteetti. Obboleettii gaggeessaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un kan taate Kim Yo-jong shaakala waraanaa biyyoonni sadan taasisan balaaleffachuu ishee miidiyaan Kooriyaa kaabaa KCNA gabaaseera. Ministeerri ittisa Jaappaan akka beeksisetti misaa'ilonni Kooriyaan kaabaa dhukaaste gosa pilaastikaa misaa'ilii fageenya gabaabaa imalu yoo ta'u kiiloomeetira 400 imaluun qarqara galaana Jaappaanitti kufe. Waraanni US gamasaan Kooriyaan kaabaa misaa'ilota kanneen dhukaasuu ishee booda humna waraanaa Kooriyaa Kibbaa fi ka Jaappaan wajjin mari'achuu beeksise. Kooriyaan kaabaa torbee tokko keessatti si'a lammaffaa misaa'ila dhukaasuu isheeti. Torbee darbe misaa'ila ardii qaxxaamuru dhukaastee turte. Filannoon Ameerikaa wal qabsiisuun Kooriyaan kaabaa misaa'ila dhukaasuuf qophii gochaa jiraachuu ishee odeeffannoo tika qabatamaan qaba jechuun Kooriyaan Kibbaa torbee darbe beeksisee turte. Akkuma Kooriyaan Kibbaa jette osoo filannoon Ameerikaa gaggeeffamaa jiru Pyongyang pilaastika misaa'ilaa 7 dhukaasteetti. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Kan guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.